Haay hordoftoota koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii jirra jirtu nagaadhaa anis jira nagaa kooti galanni gooftaatti haa tolu ijoo har'a gudii tokko na argee jechuudha mudannoo guddaadha jechuudha garuu wanti kun xiqqoo turee jira garuu maafan hin gadhiifne namni jedhee tana yaadee jechuudhaan har'a. Namoonni keenya baay'een garuu jechuudha yoo sheerii naaf godhe jedhanii waa baay'ee namaan jedhu akka waan sheerii jechuun yoodhuma maatii nama tokko nama lama argataniif malee wanti tokko wanti bu'aa qabu tokko illee yoo hin jiru. Namni tokko immoo yoo sheerii namaaf godhe uma tokko miidhaa hin qabu. Garuu sheerii naaf godhi yeroo namaan jedhani birri 5,000 fidii namaan jedhu namni kunis immoo kun gubbaarrayyuu maqaan jira beekii shoo jedhama. Baay'ee na ajaa'ibe jechuudhaan ani garuu waggaa meeqa guutuu biyya arabaa yeroo jiru viidiyoo isaa ilaalaafin ture laayikii gochaafin ture baay'een isaan hordofa ture. Ani garuu biyya arabaati galee beekii shoo sheerii naaf godhime viidiyoo kana jedheeni jennaani 5,000 fidii yoo 5,000 fidde viidiyoo kee sheerii siif godhaa naan jedhee akkanatti hin yaadne ani immoo garuu ati beekii shoo miti moo jedheen amanuu dadhabeen jechuudhaan hin qalladdamu maal jechuudha naan jedhee jechuudha baay'ee tokko nama ajaa'ibaa ijoolleen keenya gaafa gubbaarra jirtanii warra dakarra jiranis ilaalaa. Isinis immoo ijoolleen warri yuutuubarii ijoolluma biyya arabaa numa warra biyya arabaa turetu isin guddise malee iddoon isin fiddanii guddattan hin jiru. Kan ittiin jiraattan hojii tokko osoo hin qabaatin yuutuubariidhaan kan jiraattan baay'ee keessanitu jirtu. Hin beeknan nutis jechuudha. Yuutuubii jechuun immoo waan daqiiqaa tokkotti guddatudha waan daqiiqaa tokkotti immoo gubachuu danda'udha. Namni hundinuu yuutubariin hin guddata kanatti hin hafu inni ol jedhes gaddeebi'uun isaa hin oolu jala gubachuun isaa hin oolu inni immoo xiqqaates immoo guddachuun isaa hin oolu seenaan hin jijjiirama kanaafuu ijoolleen sheerii naaf godhaa yeroo isin jedhanii dhibba gubbaarra of keessanii sheeriin goonu nuti qarshii malee namaan hin jedhina sheeriin birqii miti jechuudha. Kanaafuu beekii shoo baay'ee tokkoon si keessa kootti baay'ee tokko si saajjabee waggaa meeqa guutuu osoo si ilaalu viidiyoo kee osoo dinqisiifattoota keessan osoo ta'ee jiru garuu gaafa birrii fidii qarshii fidii viidiyoo kee sheerii siif goona gaafa jettu baay'ee tokko sitti gadde jechuudha keessi koo. Maaliifuu ijoollee keenya kunoo waan akkasii akkanatu jira ijoolleen keenya Oromoo wal guddisuun beektu ormi garuu. Waliif ta'a wal gargaara sheerii dhiisaati waa biraayyuu waliif godha keenya garuu waan hundumaa birqii godhu gaafa gubbaarra ba'an jechuudhaan. Kunoo sagalee isaas immoo dhaggeeffadhaa waan inni naan jedhe. Hojiin piroomooshinii akka kaattu hojjetaman si galee yeroo tokko yeroo lama qofa miti keenni siif beekamu chaanaaliin kee siif guddata si'eeti. Namni waan kee qofaa miti barjuu nama meeqa warra fe'ee gadi taa'ee beeksifachaatiin jira. Kana sirraan eeguu maal irraa eegdaree sila hojii abar maal qeesii moo sheekiin sitti fakkaaddeen. Kunoo sagalee isaa dhageessanii jirtu hojii irra bariin qalladdaayuu jedhee sheerii gochuun hojii ta'eetu. Waan akkasiitu jira ijoollee keenya garuu osoo waan akkasii irraa of deebifne baay'ee gaariidha. Isiniin jedhaa dhaggeeffadhaa hojii keenya hundumaa ijoolleen keenya maal akka wal guddisuuf kan hin tattaaffanne gadi wal qabuudhaaf kan tattaaffannu hundi keenya iyyuu osoo kanarraa deebinee bareeda miti yuutuubara namumatu nama guddisa malee wanti ofii keessanii guddattan hin jiru. Kanaafuu baay'ee tokkoon isin taajjabee baay'ee tokkoon isin komadhee. Hordoftoota kiyyaa dhaggeeffadhaa komii qabdan immoo naa barreessaa hundi keessan iyyuu galatoomaa isiniin jedhaan baay'een isin jaalladha isin kabajaa. Bye bye.